Anyin te hundi sharmuta gosti te sharmuta ati sharmuta banin te sharmuta adire te sharmuta habon te sharmuta antara sharmuta te ofo itti mutti ofo namni suuraa abarsoo qabdan ol seenaa ergadda anaa kabajaadha nuuf maxxansiteen kan bira taa'u kana gatiin takkitti maal isaati yeenaa jentaa way yaa namni miira keessa galee namee jenaa jentaa way indee maal jechuudha. Assalamu alaikum. Yaa chaarjii kennu saali salaamtaa teeti salaamtaa salaazaan zaa nama sallu keessa jirraati salaamtaan jette amaara nuti acha maarka fuune nunji ayyooytu gabbu idee min talaadha sali salaamtaa teeti beera dulloota olmaan haadha sala beera qammannoodha beera hudduu baballa beera muttee raammoodha beera muttee agoobara muttee haadha teessanii sharmuttetti ajaa'ibaa keessatti diraqaa sala olmaan haadha muttee sala jechuudha muttee haadha teessanii sharmuttetti kaaletti banadhu mudiraa muttee haadha teessanii sali mudiraa kaafadhu balaadha salta kaafadhu Luku maal taate? warra isaa teeti kaafadhu booteeti mudii Ante ምንድን ነው የምታወራው አንተ? አንተ መሀይም ደንቆሮ ልጅ ትምህርት የሌለው ሰገጤ ለጌፈዱ እናት ልብዳቸው የሸርሙጣ ልጅ ውሻ ማለት ነው። እናት ልብዳ ቦሻን ገዳ አባት መኘና በጨላገዳ የቆሻሻ የሽንት ቤት ማለት ነው። የአርሲ ዲቃላ ነው። የአርሲ ጋላ ሀያ ነው። የአርሲ ማን ነው? የአርሲ ጋላ ሀያ ነው። የአርሲ እናት ልብዳቸው የአርሲ እናት ልብስ ቅርስ ሙጤ ሀደቴት እናት ልብዳቸው የሸርሙጣ ልጅ ቆጥ ገቡ ማሐተ ሙጤ ጉርጎ ተቆጡ ዲቃላ ወራር ሲዳ ቆ ገቡ ሀደቴ ቀብሪ ሀደቴ ከሰታ ይወጡ ሸርሙጣ ሀዳራው akane kana la dirti itu nama juga kero akana berban wasalata wallahi barbo yo jimma taate bar walla yo jimma taate bar jimma gota bar jimma yo taate bar gota bar biyya bulchu jirti duri ra qabde gaafa sila gonne kaysan ka kuta kodan gutura milile kedeme Dara karim sana jo, jadi tu after samudang bulan. Ammas kuno samu bultu jerambi. Hatu, ini apa? Dia tak kajian jimu mata narsin tu, jimu mata nak abad kan mau lagi kata dapatin. Ambar bom bisa ini jurun dapat. Wallah, tak kajian. Jinni. Hah? Jinni. Yo. Abo. Yo. Itti mudda. Ya jinni. Mali bo, wanda kaisu wai. Itti mudda. Awo sitin aje mejo buta kame sagale na ta ume ndesa. Arabin jangan kau bara. Asmara sagale na ta biyo buta sagale na bali sagale na ta yo. Itti mudda. Mal basu. Aye. Siniragam madejiran. Bo amaro sita kanam lo mana si wolo leti o boleh so nakabani mana sani jirati me sagale na ta video ni berada. Amaroti ati anggai san sida malgot. Temudi. Wallahi. Bo me na bali saka ma fardira di punin sa kaysa. Aye duro video una dositi. Silala. Aye na bali. Aye fela video. Jinni. Jimmaan dhageeffadhu intala warra arsiidhaa dhageeffadhu jimmaan biyya shanyii mootiiti dhageeffadhu biyya abbaa jifaari biyya dhageeffadhu goota abbaa jifaari jechuu dhageessa biyyi nama amantii fiirratti makka keessa dhufee biyya Saudi Arabiyaati kuulee keessaa madaam yaa kalbi yaa zaq yaa haywaan jaani madaaman hudduu jaani sani jechuun intala haadha nama makka keessatti biyya nama makka keessatti mana jaaree majju masgida muttee haadhateeti sali warra akka shaamanii biroo kun keessa dhufee haara galfate intala haadha salte. Ajoitu warra kau ustazib sa kun undi dufani ara galfatan jechu intala hara salte besa sabab undi hara de kan sala hollon ban nama isinta sammu ya duwar nama motumma furiya ka barra me sha gudda kan nake bara najiratu male Ijipti ngada ni lolla jette elektira wali galte somale wali galte cho biti marsi biji marsi ya baddu aja ni hara tane kurlo da ummata harre talawan Kulon naman kulo jati bar. Timuddet wallahi. Abon engedda dhageeffadhu kamaalee boodoo harree saluuti jaalmarroon harree rakkabee dhahee ajjeese. Garte? Odoon itti duratti engeddu matan. Onni keessan jechuun gaarattiin galajee harree gartee harree dhaqxuun harree namaa sana.
Jimmi kulloo maaliiti? Kulloo namaan jetti malee. Timudda abbaa kooti. Wallahi timudda. Awo jinni. Video banadhu calji bosi finta sagale da kono ma kono tawai. Video banadhu na sita. Amma si nama siyama. Mushahar si bada. Ummata Ruusaa fi ummata Arsii kana akka tolgaatti nurraa dhiisa ummata kanatti. Hayyee video banadhu nje barsiifin sa sagale da video banadhu. Amara si bara gare amara hindi ba fa namara taw kalle. Koy kulloo namaaniti. Jaruma Arsii kana dadhabne nu. Jaruma Arsii kana dadhabne ya jamaa. Jaruma Arsii kana dadhabne. Hayyee kaisa messenger kana argi. Jaruma dadhabne. Gabbu kaisa messenger kana argi. Amma si na. Hayyee kaisaan si dubbise. Kaisaan si dubbise. Hayyee kaisaan si dubbise la. Hayyee messenger kana argi. Gabbu. Jaruma Arsii dadhabne ya jamaa. Gabbu kaisa messenger kana argi. Wallahi billahi. Ummata jechuun ummanni Arsii jechuun ummanni dayyusni ummata Arsiiti. Yoo barbaadan ummanni salafar wal salu ummata Arsiiti jechuun ummanni digaalaa deengadda mana Aslii dayte Sudaan irraa indaleessee mana Arsii dayte mana Aslii dayte sadagaa Aslii akkaan dalee narraa galjetteen. Ummanni salafa wal salu deengadda gurbaan warra baale intalmoo warra Arsiidhaa ilmoo as digaalaa raadalee biyya galee maallaqa erginaan isin dinnaan hudduu sii gaddiisa jechuudha. Hudduu sii an guyyaa lama laalee shaamboo firaadhe na ala tullaalee. Kungudite. Kungudi miti. Maali bona fayyifte. Toko kuno azana gooti bakka hojiiti. Azaa rabbi na gooti la. Akkuma dalagaa dhabe. Arsii bira. Wallahi. Kun maali kun hojii teessanii miti kun mutii qabadda miti warra jimmaa. Hojii teessanii miti mutii qabadda ofiifti. Tayyib. Ilmaan keenya. Naa rabsu moo jirta rabbi irraanfatte akka nana rabsine malee. Angammadeen seenee bar. Mutii qabaddu. Mutii qabaddu. Hayyee mutii qabaddu. Akkas jechuun mee ilaalame. Mee warra mucaati. Jinni warri yoo taaptaa godha ko bilingi godha ji. Ko bilingi taaptaa godha isin guutuun harkala ko bilingi taaptaa godha. Ko bilingi taraa shashan godha isin guutuu. Ko bilingi taraa shashan godha itti mudda. Ko bilingi taraa shashan godha. Naafu nama kan tokko Ko bilingi sheeshin godha ijoollee. Ko bilingi sheeshin godha. Tokkicha. Tokkichi koo rabbi malee hin jiru ati warra isaati. Maal qabaddu Jaafare? Jaafare maal qabaddu? Bilingi sheer godha. Ogobbi ilma haala sale. Biqiltuun biqilaa rafanii. Oggaa dhufan ajja kan hin mattu. Dhimma dhufteef hin mattu. Tiqaalaa warra Arsiidha. Arsii anaa kannat ummak wa ukhtak wa khalatak jechuun Arsii jechuun muxxee haadha Arsiidha anaa ol godhe galchee dhoggodee muxxee haadha Arsiidha Arusiidha anaatu ol godhe galchee kitaaba irra qaree basmaam yookiin jee ol godhe galchee dhoggodee keessaa base alii walloo maayii qabadha. Anas suuraa sarara siigaa turama. Sharmuutitti jechuun muxxee haadhaa farsoo sharmuutitti ajooytu naatiin amsi qarsi. Maal fidden mata mataallee. Namni maal fide? Sharmuuxa haadha rozina. Shaqaaf awwaas ilaan amaaranyaa biyya kee walaa dhukkee irraa kaasa. Mata dilloota Arsii. Waalaikum salaam. Intal warri Arsiidhaa ati intalaa walaa Arsiiti? Maaf akkatti garuu haadha nama arrafitarree gocha inni dalagee. Intala dhageeffadhu muxxee haadhateeti sharmuuxitti innaatiin dhaamsi qarsi dhageeffadhu intala haati. Kalau darah kita ada mata baldi as kubab batani wana
wallahi safuu cabsitee irra deemte gurbaa hafarsa namni jimmatti bu'e nama dhagaatti bu'e dhugaa rabbii addeemtee harargeetu arrabsitu osoo walloo arrabsitu osoo shawaa arrabsitu osoo kutaa oromiyaa 11 fayyaa arrabsitu Allahu ta'alaan soqolee waaqayyoon uffata sii irraa baasee qaama sii gadi baasee ummata agarsiise namichatti dhugaa rabbii hafarsa baga nyaatamte dhugaa rabbii namni daangaa darbee namatti darbe akkuma kana salphata baga rabbii salphise dhugaa rabbii meeshaan keellee isa silaa waatti uffatanii dhuskanu dhugaa rabbii wama ala achi jala jirti makki yoo rabbi sodaate biriti amma liifti keessa raakai kalee dagachiifti amma leena dagachiifti Tamin. maamu jattiin eega jaalalaan qabamte waa mana baati akkatti kuroneetti manatti fidee guuta bibiri kuma dhibba shee rageette waa ifaa fidaa tanaan guutuuf daataa kiyyaan jinajjanti makki birriiti yanaan fiddamoo rabbi fide barfadha liifti keessa mana kai Wallahi in kai rabbi ka de benatin gabbare buna dunne de bina matan na dukuba jira. birri kuma dhibba shanii bar Wallahi dis baka ay gati de mun barbanne wallahi bunati nonna dabbarame jiraan. amma rabbitti dabarfadha kootu maki giftii meeqattu kuma dhibba shanii irraa baata xiyyaara moo makiinaa deemtu hin barbaadu ani hin dhiisu wallahi birri Irrimni na dide nyaata appetite na cufe bakka gabbahee ala tenne hadiqa tenne de bina bena maki. wada jaalali faaraa nama gootii barati makilleen faaraa taatanii agarsiisan qabata Kana ta'uu barbaada. Bakka guddaa yoo inni naa ga'e akkasitti sanuu yoo rabbi biyya kana keessaa na baase maaliif taa'areen heerumaanillee obboleessa fidaafi. jechuun atillee heerumuun bareeduma dhagaa mucaana quraana haffateetiin guddatutti fuudhuun heerumuun barbaadu jechuudha. Heerumuun barbaadu haga bakka firaa'oliin kiyya bakka ga'utti bakka inni ga'e ilaalutti argutti. Yaada bareedaa jabaadhu bakka. Waggaa mucaana waggaa afurma waggaa shan seena. Amma maa seenaan hiriyamaa miti hireema. Waggaa shanii maarree waggaa makuraatu seefe waggaa makuraa dhawsita. Kura shanitti dirqama fuudhee sirraa baay'uu qaba bakka. Atillee akkatti dhaabattee afur. Gaafa waggaan kura shan har'a annatti gurra qabeetiin intala fidee fi teeromsiifne gaafa kaanii mushurraan lafa barattee maal jette atillee gara uummataan heerumu. Yeeta abbaatu. Akkas yaada bakka. Maal jettan? Dandeetteetuma hawwisitaa garuu waggaa kuranii kana. Maali maan rakkoo qabamaa taa'atiin jira ammaa waggaa lama geenne maan rakkoo qabamaa taa'atu maan jirraami wayi nafsee nama baasa. Isin waliin mari'atee ta'uu danda'a. Firaankii qofa nu godhina. Baay'isawee ani jireenya kiyyatti Oromoo koo hedduu waan jaaladhuuf hedduu uummata kanaafis amata dheeraa hariiroo dheeraa waan waliin qabuuf uummata irratti qoosuu nama qoosuu sin jaaladhu anis qoosuu hin jaaladhu jechuudha. Dhuguma wal jaalannee jira. Saba koo isin piraankii godhuun jaaladhu. Maaliif piraankii isin godhettaniiti? Akkamitti nama miira keessan ture isaaniif naa cufe soorii. Yoo dandeesse meenti dubbadhu. Are you serious, Maki? Come on, prank you full totally. No, prank miti dubbiseni isa Roberta sigale dubbiseni. Mal balleesters. No, ani waan takka jechuun an diras waan balleessu tokko illee hin qabu isuma gaafadhu an amma hedduu aariin jira. Bakka fooqii tanarraan of darba'u. Namni amma maal naan jaa? Namni hundinuu amma waa hunda beekee anaafis suuraa akkasitti akkanaa baree amma yoo akka bolallee namni maal naan jaame rabbi jee. Ibsaanis nama gaarii nama waan akkanaa godhuun nama biqiltuu namaa beeku nama hamilee namaatis eeguu beeku si gale. Hokkirraan darbaa jinni jaankaa waan akkanaa jira. No. Fakkeenyaa waan si gale.
Dhugaadha fakkeenya hawaasaati garuu Beekmaagiyee yoo ati guddoon ati tan ijoolleen dura gara dura salaaltu irraa darbite jamaan baatee bitti silaaf takka takka wayii dhaabbatti. dhugaadha garuu dubbisiin nama በጣም na dhukkubaa jira sigalee hedduu aariitiin jira waan ta'eef mataa hundaa na dhukkubaa jira. Bakka ayyee deemee Okay. Miskin. Oh, kira udah ini. Miskinati dawwala kuban qabu. Mal wara mal aswajirta. Wara mal jaddi. Ay rabbina bare jaan. Akan guys, prank irratti by the way gowa jira miti. Family tapping kau tadi. Daangaa namatti hin darbinu daangaa nutti tara walitti hin dhiibnu. Gaafa walit kaane akka Sumaalee san gandaa lagatti walirraa baafanna nuti. Akkasitti beekaa nuti. Uummata gumaan isaanii lafa badduu miti. Bareechisan isinitti hima nuti. Takka waa'ee gandaa ana dubbatu argitaniirtanii? Takka waa'ee gandaa ana dubbatu argitaniirtanii? Nuti ilmaan sikkoo mandoo ganda lagaa fi lagatti walirraa baafanna guma. Lagaaf lagatti asiif asitti walirraa baafanna guma. Uummata gumaan isaanii lafa baddee haftuu miti. Uummata aadaallee beennu, uummata safuullee beennu, uummata himachuullee beennu, uummata fixachuullee beennu jechuudha. Eenyuun hungahu gaafa lafaa kaane. Maaliif noonoo jaannaan gali maaliif noonoo ittan? Ati onne deetiin jaalatta moo onne warra koomentiitiin jaalatta? Questo è grave. Hina, ፍቅር እዚህ ውስጥ ነው እንጂ ስልክ ታች አይደለም፣ በኮሜንት አይደለም የሚገለጸው። ናንቃንፋቺሲን አናለ go ahead baby. ልጄ አታሳፍረኝ። ሶዳፉ ለዶ ግለጭ Bilaashum cattiin tantee jaalallee beektu karaa cufuu malee siin jedhan. Laasaan beetillee hin qaanfachiisin. Miidiyaa irratti hin garsiisu kun. እንዴት ነው? እኔ ፍቅር አላውቅም። ati garuu maal yoo dhufte deebisaati maal jedhu? kaayiroo yoo dhufte maal ta'a? Kana? Uummanni viidiyoo gisee meeqa waraabannee balleessina jechaa jiran. Viidiyoo waraabbataa jiran irra dhaabbatu jirti viidiyoon. Olina. Halo. Halo.